jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan gaggabaaboo ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa kan dursu dhimma haala Tigraay irratti kan xiyyeeffatedha. Inni lammaffaan ammoo waa'ee hiriira nagaati. Hiriira Itoophiyaaf nan dhaabbadha sagalee koo nan dhageessa jedhuun egaa kaleessa iddoowwan adda addaatti keessumattuu magaalaa Finfinnee fi godina Adawaa naannawaa Finfinnee dabalatee iddoowwan hedduutti hiriirri adeemsifameera. Hiriirri kun baay'ee kan dinqisiifatamee fi karaa nagaa ta'een kan xumurame ta'uun isaa ni beekama. Waa'ee kanarrattis odeeffannoo jiruun isinii qooda. Haala qabatamaa amma jiruun naannoon Tigraay dhibbeentaan 80 to'annoo raayyaa ittisa Itoophiyaa jala akka galtee jirtu himamaatiin jira. Galgala irratti immoo odeeffannoowwan ba'aniin magaalaan Aksumii fi Adwaan to'annoo jala galaniiru. Aksum egaa tibbana akka to'atamtedha kan himamaa ture, garuu immoo guutumaaf guututti humna hidhataa garee shororkeessaa keessaa qulqulleessuudhaan Adwaa fi Aksum egaa amma to'annoo raayyaa Itoophiyaa jalatti argamu. Egaa naannoon Tigraay dhibbeentaan 80 to'annoo jala ooltee jirti jechuun maal jechuudha? Dhibbeentaan 20 qofaatu hafaa jechuudha. Egaa kun maal mul'isa? Mo'atamuun garee shororkeessaa wayyaanee kan hin hafne ta'uusaa mul'isa jechaadha. Wayitii ammaatti raayyaan ittisa Itoophiyaa gara magaalaa Maqaleetti sussuqaa akka jiru odeeffannoowwan ba'aa jiran mul'isaatiin jiru. Inumaatu humni addaa komaandoon jechuudha gara magaalaa Maqaleetti dhiyaachuudhaan gaggeessitoota yookaan hooggantoota garee shororkeessaa kana to'annoo jala oolchuudhaaf carraaqqii olaanaa taasisaa akka jirudha kan gabaafamaatiin jiru. Egaa kun akka milkaa'uuf shakkiin hin jiru gonkumaa'ee. Jiraattonni naannoo Tigraay akkasumatti lammiiwwan Itoophiyaa guutuun oduu aagaa dhaga'uuf jiru aaga nu haa dhageessisuun jedha. Inni lammaffaan kaasuu barbaade waa'ee hiriiraa irratti kan xiyyeeffatedha. Hiriira Itoophiyaaf nan dhaabbadha sagalee koo nan dhageessisa jedhuun egaa kaleessa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota naannolee hedduutti hiriirri adeemsifamee nagaan xumurameera. Dhaadannoon humnoota alaa balaaleffatuu fi raayyaa ittisaa jajjabeessuu fi dinqisiifatuu dhaga'ameetiin jira. Egaa hiriirri kun iddoowwan fi magaalota kaleessa ittiin adeemsifamnetti har'a adeemsifamaatiin jira. Inni har'aa kunis egaa karaa nagaa ta'een akka xumuramuu fi milkaa'inaan akka goolabamu ni eegama. Egaa uummanni bal'aan waltajjiiwwan hiriiraa kanarratti argame sagalee isaa dhageessiseera. Haala qaroomina qabuun humnoota alaa mormeetiin jira. Humnoonni alaa harka keessan biyya keenya Itoophiyaa irraa kaasaa, nuti kan barbaannu nagaadha, nuti kan barbaannu misooma jechuudhaan ergaa isaa dabarseera. Hawaasni lammiiwwan hiriirawwan kanarratti argaman ergaan dabarsan humnoota alaatiif egaa ergaa guddaadha kan qabu. Humnoonni alaa harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaasan dhaamsa guddaatu darbee hiriirawwan har'a magaalota adda addaatti adeemsifamaa jiru irrattis kanumatu calaqqisaatiin jira. Humnoonni alaa egaa yoo kana hubatan adabatanii ta'u jechuudha. Egaa lammiiwwan Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya alaa jiraatanis haaluma wal fakkaatuun keessumattuu Ameerikaa fi naannoo isheetti hiriira ba'uudhaan sagalee isaanii ni dhageessisu jedhameeti kan eegamaa jiru. Carraaqqiin kun hundumtuu humnoonni alaa harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaasaniif kan gaafatudha jechaadha. Waan hordoftaniif isin galatoomfadha. Turtii gaarii.